Daawwattoota keenya bakkuma jirtan hundatti ashama isiniin jechaadha. Amma qophii arraan tana qabannee walitti deebineeti jirra. Qophii arraan tana keessatti mootummaan TPLF fi warri TPLF fi warri Abiy Ahmed Afrikaa kibbaatti mariin isaniif eegalamee jiru maalirra jira waan jiru waliin laalla. Itti aansee mootummaan Itoophiyaadha osoo mariirra jirtu uummata Tigraay irratti haleellaa gaggeessaa jiraachuu daddaffiidhaan dhaabuu qabdii jaameetii jira. Dirree xayyaaraa magaalaa Jijjigaatti walitti bu'iinsa taasifameen guyyaa arraan walitti bu'iinsa poolisii federaalaatii fi akkasuma poolisii liyyuu poolisii naannichaa jidduudhaatti walitti bu'iinsa hamaa taasifameen namoonni kan jidduutti wareegamanii jiran tahuu gabaafameeti jira. Kanarrattis gabaasa qabna. Hawaasni addunyaadha ajjechaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru xiyyeeffannaa argatee mootummaa Itoophiyaa irratti hawaasni addunyaadha dhiibbaa silaa barbaachisu godhuu kan qaban tahuun dhaamameeti jira. Maayirratti garaagarummaan TPLF fi mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru maal fakkaata? Isa kanarrattis yaada hayyootaan dhihaatee qabannee dhihaanneeti jirra. Hamma dhumaa qophii teenyaatti akkan waliin turtan gamanumaan isin afeeraadha. Warri isiniif guyyaadha guyyaa gaarii isiniif hawwaadha. Warri isiniif galgala gaarii isiniif hawwaadha. Awurooppaa, Eeshiyaa, Jiddugala Bahaa, Afrikaa, Oromiyaa bakkuma jirtanii irraa nu daawwachaa jirtan hundumaa like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatinaa isin jechaadha. Chaanaala keenya YouTube irratti Hegeree Miidiyaa jechuudhaan seentanii akka subscribe gootanii irrattis nu hordoftan gamanumaan isin yaadachiisaadha. Akkuma hundi keenya waliin yaadannutti guyyaa arraan tanaa kibxata jechuudha. Guyyaa arraan tana oolle mariin araaraa mootummaa Itoophiyaadhaatii fi mootummaa warra TPLF jidduudhaatti mariin araaraa sirnaan Afrikaa kibbaatti eegalameeti jira. Mootummaan Itoophiyaadhaa egaa shira isiidhaa kana kadhiiftan fakkaattu namni silaa marii gara Itoophiyaadhaatti inni hooggana. Jaamee gadamaa ture ministeera haajaa alaa obbo Dammaqee Mokonnoni. Dammaqee Mokonnon osoo hin argin itti gaafatama security biyyattiidha Tamasgan Xurunee erganii jiran Afrikaa kibbaatti kunuugaa shira akkam akka of keessaa qabu namatti mul'isa. Dammaqee Mokonnon hamma guyyaa har'aatti magaalaa Finfinnee keessa hojii dippiloomaasiidhaa kan gaggeessaa jiru tahuu odeeffanneeti jirra. Mee amma mariin isaan Afrikaa kibbaatti guyyaa arraan tanaa kibxata guyyaa arraan tanaa eegalan kuni maalirra jira waan jiru waliin laalleeti walitti deebinaa nurraan fagaatina. Mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jiru eegaleeti kan jiru. Qondaalonni yookaan jilli gama lamaanii mootummaa Itoophiyaa fi TPLF irraa gara Afrikaa kibbaatti imalanii marii isaanii akka jalqabantu dhagahamaa jira. Waa'illi keenya amansiisaa ifaa Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti argama. Haga amma odeeffannoowwan haaraan jiran maal kan jedhu nutti himaa. Amansiisaa akkam oolte? Akkam oolte naguma. Hayyee tole mariin mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti gamtaa Afrikaa jalatti gaggeeffamu eegalee akka jirudha kan himamu. Dubbii himaan pirezidaantii Afrikaa kibbaas mariin kun akka milkaa'u hawwii isaanii ibsanii jiru. Mee maal jedhanii dubbii himaan pirezidaantichaa? Tole Zalaalam egaa mariin humnoota Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamu akka har'a jalqabame dubbii himaan pirezidaantii Afrikaa kibbaa Vincent Mangwanya akka har'a jedhanitti mariin kun kan turu har'a kibxata irraa eegalee hanga onkoloolessa 30tti kimmo Oktoobar 30tti akka itti fufu kaaniiru. Kanumaan wal qabsiisanii mariisistootaafis uummattoota Itoophiyaafis hawwii qaban ibsaniiru.
mariin nageenyaa kun akka hawwiidhaan xumuramuu fi mariisistoonni akka milkiidhaan xumuran akkasumas Itoophiyaadhaaf akka nagaan bu'u hawwii isaanii ibsaniiru. Hayyee mariin kun kaleessa jalqaba jedhameeti eegamaa ture. Sababa maaliif akka darbe ni beekamaa? Gama mootummaa Itoophiyaatiin eenyufaatu argame? Gama TPLF eenyufaatu marii kanarratti hirmaata? Tole egaa mariin kun inni eegalama kan jedhame wixata kaleessaa ture. Humnoonni Tigraay dilbata akka gara Afrikaa kibbaa seenan odeeffanneerra akkasumas humnoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa dhufan immoo kaleessa wixata akka asgaan ganama ka'anii akka asgaan dhageenyeerra marichi garuu maaliif akka gara kibxataa har'aatti as darbe wanti ifa ta'e hin jiru. Egaa marii kanaaf kan asirratti hirmaatanii gara mootummaa Itoophiyaa irraa eenyufa akka dhufanii hirmaatan ibsamuu abaatuyyuu malee kanaan dura gareen marii nageenyaa kanarratti akka hirmaatuudhaaf namoonni 7 ta'an filatamanii turanii akkuma kaleessa ilaaluudhaaf yaallee obbo Dammaqaa kan dabalatee jechuudha. Obbo Dammaqaan kaleessa Finfinnee irraa ibsa kennaa turanii kanaaf isaan asirratti hin argamne jechuudha ta'a. Ammaaf garuu wanti ifa ta'eef eenyufa akka marii kanarratti hirmaatan hin beekamne gara humnoota Tigraayitiin immoo namoota asirratti hirmaatan ifa godhaniiru jechuudha. Humnoota Tigraay irraa Geetaachoo Raddaa, ጻድቃን ገብረትንሳኤ dabalatee namoonni biraas akka irratti hirmaatan beekamuun danda'ameera. Hayyee amansiisaa amma naannoo Tigraay keessa waraanni deemaa akka jiru himama. Humnoota TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti jechuudha. Gama biraatiin immoo mariin nageenyaa kun akka itti fufee jirudha kan ibsamu. Wanti jedhame milkaa'ina marii kanaaf waraana kana wal qabatee ni jira. Wanti dhageessan dhukaasa dhaabuu walii wal qabatee. Mariin kun yeroo jalqabaatiif kan gaggeeffamaa jiru karaa gamtaa Afrikaatiin jechuudha. Agaammaatti adeemsi jiru iccitiidhaan kan qabamedha. Heddumminni isaa odeeffannoo argachuudhaaf xiqqoo rakkisaadha. Garuu hooggantoota Tigraay keessaa namni tokko akka Tiwiitarii isaanii irratti jedhanitti waan hunda dursa gaa waraanni akka dhaabatuu fi humnoonni Eritiriyaas Tigraay keessaa akka bahan ibsaa turaniiru. Agammaatti kana jedhamee ifaan beekamuu abaatuyyuu malee tarkaanfii jalqabaati jedhee kan hin tilmaamu waraana amma deemaa jiru kana dhaabuudha. Dhiyeenyaatti waraanni akkuma jirutti ibsamaa jira waan ta'eef. Hayyee amansiisaa ifaa Afrikaa kibbaa magaalaa Joburg irraatii odeeffannoo nu dhaqqabsiisteef guddaa galatooma. Hayyee ulfaadha. Tole daawwattoota keenya gabaasa BBC naan dhiyaate dhaggeeffanneetii jira. Guyyaa har'aan tanaa mariin mootummaa Itoophiyaadhaatii fi warra TPLF gidduutti sirnaan eegalameetii jira. Marii kana mootummaa South Africaadhaatii fi akkasuma mootummaa Keeniyatii fi mootummaa Nigeeriyaa namoota bakka bu'aniitu marii kana gaggeessaadhaa jira. Ammoo warri Ameerikaadhaatii fi gamtaan Awurooppaadhaa marii kana akka gaariitti warra gamtaa Afrikaa cinaa dhaabbachuudhaan irratti kan deeggaraa jiran tahuu isinii gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Mariin guyyaa har'aan tana achitti eegalame kun warri TPLF akkuma jedhanitti jiila isaanii kan Geetaachoo Raddaadhaatii fi Gabra Saadiqaaniin turfamu achitti erganii jiranii akka nuti hubannutti konfidensii amantummaa guutuu irraa qaban fakkaata akka odeessi warra TPLF biraan qabe addeessutti waanuma irratti walii galame hunda murteessuudhaaf mallatteessuudhaaf hayyama guutuu qaban jaameetii jira. Warri gaamma Tigraay bakka bu'ee naannoo san dhaqee warri gara Itoophiyaadhaatiin jiru nama 7 haa jaamanii malee kanummaan silaa isaan hoogganee jiila kana South Afrikaan deema jaameehu achi dhaqee hin jiru. Guyyaan isaan dhaqanis guyyaa isinaa wixata Khaliilaati. Sila mariin eegalama kajaamee eegamaadha ture wixataa jarri guyyaa dilbataati dhaqee South Afrikaa ammoo isaan guyyaa wixataati dhufan jaamee eegame ganama asirraa kaadhee gaafa isaan South Afrikaa ganatti asiriin taate ammoo wayita deemanii achirraa bu'anitti Dammaqee Mokonnon kan hin jirre tahuu hubatanii Dammaqee Mokonnon jiraachuu baatus Tamasgan Xurooneetiitu jedhatti gaafatamaa nageenyaati itti gaafatamaa sekuritiidhaati. Itti gaafatamaa security biyyattiidha. Amma gaamariin isa ministeerri haqaatis keessatti argama. Akkasuma gorsaan biyyoolessaa hamuummee ministeera biyyattiidha. Obbo Ridwaan Husseenis jiila gara Itoophiyaadhaatiin deemu kana keessatti argama. Gara Itoophiyaatiin jiila nama 7
keessa qabuutu achitti deemee jira. Kanaan dura Jabuutiidhaatti wal gahanii osoo lolli guyyaa ji'a lamaaf amma deemaa jiru kun deemaa jiru. Jabuutiidhaatti wal gahanii warri TPLF bishaan nu naqaa, nyaata nu naqaa, ifa nu naqaa, intarneetii nu naqaa jennaan nuti kun dalagaa teenya miti jaaniin. Waggaa kana jennee warri TPLF doomaa dhuftanii jennee waan yani marii xarbeezaa irratti waliin haasa'uun barbaachifnee jira. Yani ifa nyaanni akka seenu godhuudhaaf intarneetii fi maal hawaasa Tigraay banuun ulaagaa marii keessa hin jirtu kana otomaatikaan nu gallakkisaa marii seenaa jennaan lakki kun dalagaa teenya miti kana seenuu hin dandeenyu. Wanni gara Itoophiyaadhaatiin ja'amu wanti amma gara Itoophiyaadhaatiin ja'amaa jiru jarri akka paartii siyaasaatti biyya sana keessa kan jiran waraanas kan qaban nagayaan jiraachuu yoo barbaadan qofa mallatteessanii akka jiraatan kanarratti maayii irratti gabaasa bal'aa qabna. Warri gaammaa TPLF akka gaaja'amutti halee kun nama 9,000 waraana Eertiraadhaatii fi waraana Itoophiyaadhaa gallakkisanii kun egaa marii araaraa kanaaf fedhii hagam akka qaban namatti mul'isa. Garuu gara Itoophiyaadhaatiin marii kanaaf kan fedhii hin qabne ta'uudhaatiitu mul'ataa jira. Sababni isaatiis ammallee guyyaa har'aan tanaallee xayyaaraan magaalaa Maqaleedhaatii fi naannoo garee kan haleelaa jiran ta'uudhaatiitu dhagayamaa jira. Kanarrattis gabaasa qabna. Gabaasa kanattis aansee lolli duraan kaaba deemaa jiru, Oromiyaa deemaa jiru ammaas gara bahaattis tarkaanfatee naannoo Somaaliitti guyyaa har'aan tanaa poolisiin federaalaatii fi poolisiin naannoo Somaaliidhaa rasaasa waliin bananii namni hedduun kan jidduutti miidhamee jiru ta'uu kanaas gabaasa qabna. Gabaasa lameenuu walitti aansineeti isin dhiheessina. Hamma dhuma qophii teenyaatti akka waliin turtan gamanumaan isin afeeraadha. Like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatinaa. Qaamoleen waraana kana keessaa qooda qaban kamuu waraana hammaate kana keessatti namoota nagaaf eeggannoo gochuu qabu jedhe. Mootummaan Itoophiyaa daangaan qilleensaa isaa naannoo Tigraay keessa jiru sarbamee meeshaan waraanaa humnoota Tigraayiif dhiyaachaa jira sababa jedhuun magaalotaa fi buufataalee xiyyaara naannicha keessa jiran to'achuuf duula eegaluu beeksisee ture. Duula kanaanis magaalota akka Allamaaxaa, Shiree fi magaalota biroo murteessoodha jedhee to'achaa akka jiru ibsee ture. Duula kanaanis magaalota keessatti waraanni akka hin adeemsifamne tarsiimoo qopheessee namoota nagaaf eeggannoo akka godhu ibsa wiixataa onkololeessa 23 baaseen beeksiseera. Amnesty International garuu ragaa argadheen faallaa ibsa kanaatu jira jedheera. Hagayyaa fi fulbaana keessa haleellaawwan qilleensaa Maqalee fi Aaddi Da'aaroo irratti irra deddeebiin raawwatameen daa'imman dabalatee namootni nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru jedheera. Fulbaana 5 hanga 12tti ammoo humnootni Eertiraa kan raayyaa ittisa biyyaa waliin hiriiran magaalaa Shiraarotti godaantota Eertiraa dabalatee namoota nagaa yoo xiqqaate 40 ta'an murtee seeraa malee ajjeesaniiru jedheera. Dhaabbatichatti daayiriktarri damee bahaa fi kibba Afrikaa Muleyaa Miwaanyaayanda uummatni nagaan Tigraay ajjechaa fi sarbamni mirgaa hamaa haaraan nurra gahaa jedhee yaaddoo qabaa jedhan. Haleellaa guyyaa har'aa buufata xiyyaaraa magaalaa Jigjigaa argamutti raawwateen miseensi mana maree naannoo Somaalee tokko lubbuun isaanii darbe. Dhukaasni kun miseensa poolisii federaalaan dhukaafamuun gaazexeessaan BBC magaalicha jiru gabaaseera. Around 3 p.m. local time here in Jigjiga. Guyyaa keessa sa'aatii 9 irratti buufata xiyyaaraa Jigjigaatti jeequmsi ture. Miseensi poolisii federaalaa miseensa biraa irratti dhukaasa bane. Lameen gidduu wal dhibdeen jira ture. Warreen ijaan argan poolisiin tokko rasaasa walitti fufinsaan dhukaasaa ture naan jedhaniiru. Kanneen rasaasa dhukaafameen namoota ajjeefaman keessaa tokko filatamtuu godina Doolaa fi miseensa mana maree naannichaati. Namoonni dhukaasa kanaan miidhaman 5 hospitaala Jigjigaatti yaala argachaa jiraachuu dhagayeera. Kanneen miidhaan ragee keessaa tokko Muhammad Abdurrashid Muhammadidha. Isaanis naannoo Somaaliitti hojii gaggeessaa Enterprise boolla qotuuti. Somali Regional and Drilling Wells Enterprise. Gidduun ammoo oduun gaggabaaboon sinitti humni waraanaa Sudaan namoota 1000 hiriiruun mormiif gara waajjira pirezidaantii deemaa turan gaazii imimaanesituun bittinse. Kenya walitti deebineetii jirra gabaasa amma
dhageenya kanaan gabaasa kanaan Tigraayitti ammallee lolli kan gaggeeffamaa jiru ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti mirga namoomaatiif hojjetu addeesseeti jira. Maaliif mariirra jiranii mariirra jiraachuu duratti ibsa baasanii magaalota deebisanii dhuunfachuudhaaf lola osoo hin taasifne magaalota kana dhuunfachuudhaaf qophii xumurannee jirraa jedhanii ibsaniiti turanii. Garuu akkana fakkaatutti akka ganuu seeniin tahuu odeeffanneeti jirra. Amma shakkiin jiru guddaan magaalaa Maqalee keessaa bahanii jirri marfata bakka siraawwayitti waraanni Itoophiyaadhaa seeneen ittiin gargar kutanii ittiin miidhaa jabduu ittiin dhageessisuu danda'an irratti kan buufatanii jiran tahuu Itoophiyaanis gaafana agartee xayyaaraan rukutaa jirtii jaameetii jira. Akka gaaduraan jaan magaalota osoo xayyaaraan hin rukunne osoo namni tokkollee hin miidhamne magaalota seenaa haa jaanii malee inumaa amma nama nagayaa uummata nagayaa xayyaaraan rukutuun sanbira kuteetu magaalaa Shiraaruudhaatti waraanni Eritiriyaadhaa ammaan tana waraana Abiyyi Ahmad hoogganaa jiran naannoo Tigraayitti dula gaggeessaa jiran nama 40 ol baqattoota Eritiriyaadhaa kanneen Tigraay keessa maaddeeffatanii jiran battalumatti ajjeesuu dhaabbanni mirga namoomaatiif mormu kuni guyyaa har'aan tanaa ibsa baase keessatti addeesseeti jira. Amma wanti hamaan lolli naannoo kaabaatti deemaa jiru kuni lola naannoo Oromiyaadhaatti deemaa jiru dabalatee guyyaa har'aan tanaa jijjigattiis lolli dhoohee jiraachuu dhaatu himamee jira. Lola guyyaa har'aan tanaachitti dhoohee jiru kanaan miseensi baarlamaadhaa akkasuma koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa damee naannoo sanii keessatti kan hojjechaa jirtu adde Jawaahir Muhammad kan ajjeefamtee jirtu tahuu gabaasni achirraa nu dhaqqabe addeesseeti jira. Akka gaahimamutti warri Somaaliidhaa naannoo san jiran ijoollee warra federaala keessa jirtu dirreen xayyaaraa, dirreen buufata tireenaa, dirreen baankiileen maaliin kun hundinuu federaalanii bultii warri isaan eeganiis ijoollotuma federaalaan ramadamteetu waan kana eega daangaanis akkasumatti ijoollota federaalaatiin eegamaa jirti. Amma Somaaleen eega TPLF mootummaa jilbifattee amata 4 guutuu mootummaan khasaraa jabaa kana dhaqqabsiiftee akkasumaanuu maayirratti akka mootummaa fi mootummaadhaatti mootummaan wajji haasa'uudhaaf dirqame nuti asitti kanneen irraa ajaja fudhachuun nu barbaachisu jedhanii yaa'ii haasaa jiraachuu amma duratti isin gabaasee eenyuun ture. Yaa'iin isaan haasan kuni wanti isin akka gaariitti hubachuu qabdan muummeen ministeera Somaaliidhaa Hamza Barree namni jedhamu dhalataa Ogaadeen. Dhiyeenya kana naannoo Ogaadeen dhufee daawwannaa gaggeessaa ture. Mustafaan gaafa itti aanu deemee naannoo Puntlaandii Bosaasoonis warri bulchaadhaa jiru ijoollee Ogaadeenii achi dhaqee amma Ogaadeen Bosaasoo jiruu fi Ogaadeen Mootushoo jiruu fi Ogaadeen biyyateen jiru mariirra jiran akkanii guyyaa rafaan jiranii eega TPLF mootummaa isaan mootummaa Oromoo jedhameeti isaan Oromoo yaani biyya isaan Amaarri bulchuu fahayyaman malee yookaan Tigreen bulchuu fahayyaman malee wanni biraa dhabamu Afraa bulchuu malee Oromoon kana hin fudhatanii saniifuu isaan biyya isaan Oromoodhaa bulchaa jira beekan beekte Oromoon akkamiin nu bulchitii amma inni guyyaa har'aan tanaa federaalaa dirree xiyyaara jijjigaatti ajaja kanneen Somaaliin ajjeeraa fudhachuu diddee firra booda rasaasaan itti banee nama 5 madeessee nama tokko ajjeesa kuni akka odeessee himutti qaama dura qormaata irra gaggeessinee wanti akkasii dhibbatti hubanne hin jiru. Nama Oromoodhaati maaliif Somaaliin kanarraa ajaja fudhanna jettee ni arrabsan jiran arrabaanuu arrabsanii akkasii booda innis hijaa fuudheetu firra achitti rasaasa itti banee wanta inni tanaas ajjeesee nama 5 khabiraatis madeesse boodaay humni addaa naannoo saniitii fi humni addaa federaalaa dhaqanii isa kan qabanii jiran tahuu odeeffanneeti jirra. Saniifuu Somaaliin amma lafa gaafa abdiilleen lola Oromoo irratti bane baala irraa qabee Booranaan Gujiidhaan Harargeedhaan hamma Bordoddeedhaatti lafa dheeraa qabatan kana ta dirra dhawaan keessa jirtu ta malka jabduun keessa jirtu ta jijjigaan keessa jirtu kanneen hunda dhuunfatanii inumaa dubbiin jabaatte nutis inni ficcillaa jira kanarratti jedhanii muummee ministeera Somaaliidhaa Hamza Barree dhalataan isaa Ogaadeeniitii fi akkasuma warra Puntlaandii wajjin marii gaggeessaa jiranii hanga garuu akkana fakkaatutti jarri warri Puntlaandiitis
mootummaa federaalaa Somaaliitti wajjin ififuu dilas waltaan qabanii waa'ee dhimma Itoophiyaa kana seenanii jara kana deeggaranii akka jarri kun yaa'ii naannoo kanatti kaasuuf kan itti irratti deeggaruudhaaf hin jiran ta'uu kanuma hubannaa. Garuu ammoo Hamza Barree muummee ministeera Somaaliidhaa ififuu dheengadda aangoodhatti dhufee dhalataa naannoo saniitii dhufee naannoo kana daawwachuun Mustafaan ammas guyyaatti aanu deemee Bootlaandii daawwachuun akka warri Ogaadeen naannoo kanatti mariirra jiran namatti agarsiisa. Baalattis lola isaan bananii lafa guddaa ittiin qabachaadhaa jiran dagachuun keenya dagatamu maaliif lafa amma dura qabatan nama isaan gaafatu dhabame saniif ammallee lafa biraa qabachuudhaaf weeraraa jiran jennuti immoo waan si ajaa'ibu keessaan wanni gari gaafa biraatti dubbannaa lafoota isaan qabatan kanaan nutiisi wanni biraa dhabamee akkuma gosaattu akkuma naannoodhaattu ijoollee akka isaanii sana leenjifnee itti erginee naannoo isaanii keessa gad deemanii lafa fagoodha yoo weerara gaafa asii manni diidanguu waxachiis wanni kasii hojjetame gaafa asii namni lama ajjeefamu achi wanni kasii hojjetame uummanni kun sirraa hidhaaf jaan amma dhiyeenya kana dookumentarii wayiiti miidiyaan faanaan hojjete dookumentariin kun cina hassanii manguddoota isin jahan jaasoo raataatan jahan jaasoon akkamitti afran qalloo akkamitti bireentuma waa'ee kanarraa akkasitti odeeffatanii lafti qubsumti afran qalloo eessaa fi eessa jidduudha ka jaasoota eessaa fi eessa jidduu waan akkanarraa dookumentarii amma kana keessatti dookumentarii kana keessatti baabbilee fi cinaasanii fi gursunfaan tuqame lafti lafa Oromoodhaati. Isaan amma lafa isaanii daangaa isaanii adiree biyya jala beekan. Adireenis daangaa siidhaa calanqoo beeti. Dirreedawaanis daangaa siidhaa dangaggoo dhabbeeti. Yani amma Oromiyaan biyya kaleedhaa dangaggoo dheedhee daangaa kaayyatee jimaatitti ashuurudha seentee yaani gaafanii waan akkasitti hedduu nama gaddisiisu. Akkam uummatti dookumentarii san keessatti gursumee fi baabbilee fi cinaassan maqaa dhawamaa jedhaniiti yaa'ii guddoo oofaa jira namni gaa televezyiinii isaanii ilaalaa jiraate. Saniifuu amma isaan lolli kaaba deemaa jiru kattii BLF mootummaa Abiy Ahmed funyaanin lafarri idee fuutee kumuun South Africa keessatti wajjin wal mari'achaa jirtu kuni yoo kana goone lafa guddoo kiiloomeetira 297 turte gaafa Haile Sillaasee 1956 arraan tana 300 fi wahi jirtu 50 jirtu yoo funyaan lafarri inni يا أخي سياي سنوات جسنا في نور رادية ما هو نجا سنيف الله فتلا خلاص ورنيتي أكاسيت أمة خلاص دويدا قلا وان جو أمور تفتني جراني لفت كايسان دويدا نما تنقلوا دائما نزل في مورو مراتي سنيفو قام ياي يقلن جاما يوكا ياي ثنا ورنو ما قدنتان إساني ولتي هيداراني هكان كالاني ياي خنا تسقى بسمله ياي نتشيس يقلمه جرا سنيفو لولا Oromiyaa keessatti deemaa jiru turism keessaa lolli Oromiyaa keessatti deemaa jiru hedduu hammaatee jira uummanni bobbaa fi gala wallaalee jira Wallaggatti, Shawaadhatti, Gujiidhatti, Booranatti uummanni keenya bobbaa fi gala wallaalee jira. Uummata keenya xayyaara Chaayinaa irraa bitateen, xayyaara Iraan irraa bitateen, xayyaara Turkii irraa bitateen arraan tana Tigraay dhawaan jiru Tigraay dabree Eritiriyaadhaatu dhawaa jira xayyaaraanii. Amma naannoo kanatti uummata keenya xayyaaraan akka malee mootummaan kun haleellaa cimaa irratti gaggeessaa jira. Garuu beeytoonni Oromoo biyyoota garaagaraa keessatti jiraachaa jiran ajjeechaa jumlaa mootummaan Abiy Ahmed ilmaan Oromoo irratti Shawaa keessatti Wallagga keessatti gaggeessaa jiru kana hawaasni addunyaa dhiibbaa irratti ofii dhaabsisuu qabaa waan dudubbatamaa jira. Kuni gaaggee haadhaa miti garuu Oromoon gamtaadhaan lafa ka'ee iyyee ajjeechaan jumlaadha kan hawaasa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru mootummaa Abiy Ahmediin dhaabbachuu qabaa Oromoo sagalee takkaan jechuudhaatu isa barbaachisa. Mee gabaasa kana dhaggeeffanneeti walitti deebina. Ibidda waraana kaabaa waggoota lama dura eegalee haleellaan diroonii fi rokkeettiiwwan gurguddoon seenaa waraana Itoophiyaa keessatti kan jalqabaa ta'aniin adeemsifamaa ture. Gareen gamaa fi gamanaa nagaa wal gaafachuun eegaluu isaanii uwwisa miidiyaalee addunyaa argachuun ijoo dubbii ta'aniiti jiru. Waraanni Oromiyaa naannoo waggoota afurii lakkoofsee garuu inumaayyuu guyyaa guyyaan hammaataa dhufe. Mootummaan si'a hedduu yeroo gabaabaaf naaf kenna waraana bilisummaa Oromoo nan balleessaa jechaa ture. Har'a waraana bilisummaa Oromoo waliin waraanatti jira. Loltoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin waraanatti jiran yeroowwan garaagaraatti waraanichaan injifachuu dadhabuun namoota nagaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jechuun ajjeesuun oduu guyyaa guyyaan dhagahamudha.
amma immoo haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamu loltoota lafoo bira darbeem gara dirooniidhaan jumlaatti fixutti ceeheetii jira. Kana irratti waan obbo Fiqaaduu Tasammaa kana dura jedhan qorxummii balleessuuf galaana gogsuun dirqama jedhan santu yaadatama. Guyyoota afran darban kana keessa godinaalee Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Nunnuqumbaam Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Walqixxee fi Cobitti haleellaa diroonii raawwatameen lubbuun ilmaan Oromoo akka baalaatti harca'eetii jira. Bakkeewwan biraa Oromiyaattis haleellaan qilleensarraan raawwatamuu fi namoonni nagaan miidhamuu ragaaleen ni mul'isu. Dhimma kana ilaalchisuun rogeessa siyaasaa walaabuu jiloom injifannoon dirooniitiin dhufu hin jiroom qotee bulaa shororkeessuun haadholee fi daa'imman Oromoo ajjeesuutiin mootummaan fudhatama argatus hin jiraatu. Itti gaafatamummaan isaas laayyoo miti jechuun yaada isaa marsaa hawaasummaa irratti ibse. Bifuma wal fakkaatuun hayyuun federaalizimii fi qondaalli biltsiginnaa duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaam toora marsaa hawaasummaa isaanii gubbatti yaada barreesseen Shawaa Lixaa Cobitti haleellaa dirooniitiin namoota nagaa hedduun dhumuu hime. Itti dabaluun Dr. Milkeessaa Miidhagaa Meettaa Walqixxeetti lakkoofsi namoota dirooniin ajjeefamanii dabalaa jira. Hanga ammaatti lubbuun namoota nagaa 50 olii akka darbeem odeeffadhee jira jedhe. Yakki waraanaa kun seera addunyaatiin kan gaafachiisu ta'uu fi mootummaan haala mijataa hin taanee fi amansiisaa hin taane keessatti haleellaa dirooniitiin riphee loltoota haleeluuf yaaluun isaa tuffii inni uummataaf qabu harkisiisa kan jedhe Dr. Milkeessaan yakka hammaataa kana ijji addunyaa akka arguuf namuu sagalee ta'uu akka qabu dhaamaniitii jiru. Ogeessaa fi gorsaa seeraa kan ta'an obbo Booressaa Bayyaan marsaa hawaasummaa isaanii irratti hima gabaabaa barreessaniin haaluma kamiinuu namoonni meeshaa maleeyyiin ajjeefamuu fi dararamuun faallaa seera addunyaati jedhaniitii jiru. Gaafatamaan qunnamtii hawaasaa ABO kan ta'an obbo Lammii Gammachuus haleellaa diroonii godina Wallagga Bahaa Aanaa Nunnuqumbaatti raawwatamuu fi lubbuu lammiilee nagaa hedduu darbuu ibsaniitii jiru. Bakkeewwan haleellaa diroonii raawwatamaa jiru hundatti tajaajilli neetworkii fi ibsaa waan dhabamsiifamaniif ragaaleen akka hin baane taasifamaa jiraachuun Oromiyaa miidiyaan neetworkii jiraattota irraa odeeffachuun gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Odeeffannoo dabalataan dhaqqabaa jiruunis namoota haleellaa dirooniitiin madaa'anii hospitaala seensifaman hedduun bakka yaalaa argachaa jiranitti qaamolee mootummaatiin eeggamu odeeffannoon akka hin baane taasifamaa jiru jedhu maddeeni. Hanga ammaatti haleellaa dirooniitiin aanaalee miidhaman kan godina Shawaa Lixaa fi Wallagga Bahaa ilaalchisee mootummaan federaalaas ta'ee naannoo filateetii jira. Odeeffannoon namoota haleelichaan miidhamaniin yeroo ammaa kana hospitaalaa fi buufataalee fayyaa jiranii argachuuf biiroo fayyaa godina Shawaa Lixaa fi hospitaala riifaraalaa Naqamtee qunnamuuf yaalannitu goone hin milkooyne. Haleellaa xayyaaraa waraana nammaleessaa yookaan diroonii Itoophiyaa keessatti raawwatamuun gaaga'amni lubbuu namaa fi qabeenyaa irra gahaa jira. Mootummaan Itoophiyaa diroonii biyyoota alaa irraa gargaarsaa fi bittaan kan fide Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo Itoophiyaa gara kaabaatti ammoo humnoota Tigraay ittiin adamsuuf. Garuu haleellaan diroonii mootummaan raawwataa jiru namoota nagaa fixaa jira jedhamuun mormii cimaan mudataatii jira. Tibbana naannoo Oromiyaatti haleellaa dirooniitiin kan dhume uummata nagaa ta'uu namoonni ijaan argan himanii jiru. Ammas gabaasa dabalataa itti aanee dhiyaata. Mootummaan Itoophiyaa wal waraansa adeemsisaa jiru irra aanuuf Chaayinaaf gamtaa Emireetota Arabaa irraa xayyaara waraanaa nammaleessaa yookaan diroonii Wingilongi 1 Turkiyyee irraa ammoo Baayiraktar TB2 Iraan irraa Mohajer 6 gara biyyaa galchuun maqaa finciltoota haleeluutiin lammiilee nagaa fixaa jira jedhamuun komatama. Waraana Itoophiyaa waggoota lamaaf Tigraay keessatti waggoota afuriif ammoo Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa federaalaa fi warra isa tumsan gama tokkoon dhaabbachuun warra isa irratti fincilan waliin wal waraanaa jiraniin mootummaan federaalaa diroonii Chaayinaa Wingilongi 1 hammam diroonii Iraan Mohajer 6 diroonii Turkiyyee Baayiraktar TB2 hammam diroonii Dubai Vertical Take Off and Landing dhimma itti bahaatii jira. Chaayinaan xayyaara waraanaa nammaleessaa Wingilongi 1 kan misaa'ila TL2 Air to Ground Missiles jedhamu hidhatu mootummaa Itoophiyaa gargaarte jedha marsariitiin Oryx. Gamtaan Emireetota Arabaa ammoo meeshaalee waraanaa 120mm mortar jedhamuun diroonii Vertical Take Off and Landing akkasumas diroonii Wingilongi 1 jedhaman Itoophiyaaf kennuun waraana Itoophiyaa irraa qooda fudhachuu isaanii marsariitiin dhimma haleellaa qilleensaa irratti hojjetuun Oryx gabaaseetii ture. Iraan ammoo diroonii waraanaa Mohajer 6 fi misaa'ila yookaan bombii G5 Precision Guided Munition jedhamuun Tarkiin diroonii waraanaa Baayiraktar TB fi bombii yookaan misaa'ila maamari yookaan ammoo Smart Macro Munition jedhamu hidhatuun waraana waliinii Itoophiyaa keessatti wayita hirmaatan mootummaan Itoophiyaa ammoo diroonota biyyoota kanneen irraa argateen lammiilee nagaa biyyattii keessatti haleellaa irratti raawwataatii jira. Dirooniiwwan kunniin waraana Itoophiyaa keessatti hirmaatuun isaanii madaala waraanaa waliinii Itoophiyaa jijjiiruu qofa osoo hin taane cabiinsa mirga namoomaa hamaa hordofsiisuu keessatti shoora olaanaa taphatanii jiru jedhameeti himama.
hidhannoo xayyaara waraanaa nammaleessaa yookaan diroonii chaayinaa Tarkii fi Iraan Ameerikaan dorgomuuf hidhattoon Itoophiyaan hidhattee lammii ofii ittiin fixaa jirti jechuun ogeeyyiin dhimma walitti bu'iinsaa qoratan ni ibsu. Akka marsariitiiwwanii fi gabaasaaleen garaagaraa mul'isanitti bara 2021 darbe keessa Itoophiyaan lola finciltoota wajjin adeemsaa jirtuuf xayyaarota waraanaa nammaleessaa biyyoota garaagaraa irraa galchiteetii jirti. Marsariitiin Orex gabaasa amajjii 6 bara 2022 qabatee baheen Itoophiyaan diroonii chaayinaa Wingilong 1 baay'inni isaanii 9 ta'an diroonii Iraan Mohajer 6 lamaa fi diroonii gamtaa Emireetota Arabaa vertical take off and landing jedhamuun kan helikooптera fakkaatuun hedduu gara biyyaatti galchite jedha. Itoophiyaan baatii fulbaanaa bara 2021 keessa diroonii Wingilong 1 baay'inni isaanii 3 ta'an chaayinaa irraa kanneen biroo 6 ammoo baatii sadaasaa bara 2021 keessa gamtaa Emireetota Arabaa irraa walumatti diroonii abbaan qabeenyummaa isaa chaayinaa Wingilong 1 9 gara biyyaa galchite. Akka gabaasa marsariitii kanaatti dirooniiwwan waraanaa abbaan qabeenyummaa isaa chaayinaa Wingilong 1 jedhamuun lola Itoophiyaa irratti qooda fudhachuuf hamma baatii sadaasa bara 2021tti gara Itoophiyaatti galan 9. Dirooniiwwan waraanaa nammaleessaa gamtaa Emireetota Arabaa sadaasa bara 2020 yeroo waraanni Finfinnee Maqalee jidduutti jalqabu irraa eegalee Finfinnee tumsuun adda waraanaatti hirmaataa turan jedha gabaasni kun. Mootummaan Itoophiyaa daangaa fayyadama meeshaalee waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ka'ee darbuun xayyaara waraanaa nammaleessaa balaafamaa fayyadamuun lammiilee nagaa hubaatii jira. Tibbana haleellaa diroonii aanaalee cobiin meettaa walqixxee gindabarat faantaallee fi nunnuu qombaatti raawwatameen lubbuun namoota danuun darbuun dhibbootaan kanneen lakkaaman miidhamaniitii jiru. Haleellaa shawaa lixaa aanaa meettaa walqixxaa magaalaa Minaaree jedhamutti onkoloolessa 20 bara 2022 raawwatameen miidhaan lubbuu namaa fi qabeenyaarra gaheetii jira. Onkoloolessa 23 bara 2022 shawaa lixaa aanaa cobii ganda bakkee hoofuu bakka addaa qaalee jedhamtutti uummata walgahii ta'aa jiru irratti haleellaa raawwatameen lubbuun lammiilee nagaa 70 ol darbuun 112 ammoo miidhaa cimaaf saaxilamaniitii jiru. Iddoowwan haleellaan diroonii itti raawwataman jedhaman keessaa kan biraa ammoo godina Wallagga Bahaa aanaa Noonnuu Qumbuu magaalaa Adareeti. Kanaanis lubbuun namoota nagaa darbeetii jira. Dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiin waraanni tibbana Oromiyaa bakka garaagaraatti raawwatameen lubbuun namoota 150 olii darbe jechuun onkoloolessa 20 bara 2022 fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessanii jiru. Godina Gujiiba. Tole daawwattoota keenya walitti deebineetii jirra. Akkuma gabaasa OMN qophaa'e kanarraa dhageenyetti Itoophiyaan xayyaara diroonii Turkiidhaa fi Chaayinaa fi Iraan irraa bitatteen amma xayyaarri Turkiidhaa guutuma sadarkaa addunyaadhaattu xayyaarri Turkiin qabdu lola hedduu keessatti hirmaachuudhaan ol aantummaa yookaan injifannoo galmeessee jiraachuudhaan xayyaarri Turkiidhaa beekama. Akka fakkeenyaatti xayyaarri Turkiin warra Ukireenii gurgurte warri Ukireen Raashiyaa ittiin jilbifachiisan xayyaara Turkiidhaati. Xayyaarri Iraanii sunumarra hamaa ta'ee amma xayyaarri Iraan amma Raashiyaan xayyaara Iraan xayyaara 2000 Iraan irraa bitattee warra Ukireen kan amma halkanii guyyaa ittiin dhawaadhaa jirtu kan deebitee ittiin miizaana humna isiidhaa ittiin ol kaasaa jirtu xayyaara Iraanii jaameeti jira. Amma xayyaarri Turkiidhaatii fi xayyaarri Iraaniis Abiy Ahmed harka gahee jira. Amma xayyaara kana ji'a 4 dura nuti gabaasee turre asumarraa isinii gabaasee turre jechuudha. Xayyaara jaha Iraan Muhaajir jedhamu fuudhee asoosaa qubachiisee jira. Gaafa sun faannoodhaa wajjin warreebaa turanii dhiiroo faannoodhaaf deemamaa osoo jedhamu lakkii waraana bilisummaa Oromoo ittiin haleeluudhaaf naannoo sanatti kuusaa jiranii waan jiru asii isinii gabaafneeti turre. Amma akkuma nuti gaafa san jennetti amma Wallaggatti Shawaadhatti xayyaarri Muhaajir jedhamuudhaan beekamu kan Iraan kunii fi xayyaarri Iraanii Birgeeder jedhamu Turkiidhaa Birgeeder jedhamuudhaan beekamu kunii fi xayyaarri Chaayinaadhaa Wingilong jedhamu kunii Wingilong jedhamu kun akka malee Oromiyaa keessatti khasaaraa guddaa fidaadhaa jiranii. Saniifuu hawaasni Oromoodhaa callisee taa'uu osoo hin taane hawaasa addunyaadhaatti iyyee ajjeechaan guyyaa guyyaan uummata Oromoo nagaa irratti akka fakkeenyaatti
shawaalixaa aanaa meettaa araddaa cobbee keessatti hawaasni guyyaa dilbata dabree dheengaddaa kana mana sagada salaatanii warra kiristaanaatti masiskaanaa bahan muka tokko jalatti walitti dhufee hawaasni wal mari'achuu halli naannoo kan deemaa jiru maal fakkaata jedhanii wal mari'achuudhaaf isaan jechuun wal gahee bakka takkatti boombii darbee nama 70 ajjeesee nama 112 kan ajjeesee jiru ta'uu guyyaa kaleessaa gabaasa isinii gabaafne keessatti addeessineeti jirra. Gaa mootummaan Itoophiyaadhaa duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jirtu akkuma itti fuuftetti jiraachuu yeroo garagaraatti isinii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Amma gara ogeeyyoonni yookaan hayyoonni Oromoodha. Garaagarummaan TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru maali? Fedhiin TPLF maali? Fedhiin mootummaa Itoophiyaa ta'u maali? Fedhii lameen kana hawaasni addunyaadhaa yookaan gamtaan Afrikaadhaa akkamitti wal simsiisuudhaaf jiraata? Waan jiru waliin laallaa mee haasawa ogeessa Oromoo keessaa tokko kan ta'e waliin dhaggeeffanneeti walitti himna. Barbaachisummaansaa gaaffii maal qaba miti nagaan barbaachisaadha biyya abbaa fi eebuu keessatti wanagaa ta'e biyyi guddatu wanagaa ta'e kan mootummaan illee tasgabbii biyya isaa bulchuu danda'u mootummaan ammaa kunis haaraa waan ta'eef fudhatama argatee tasgabbii godhatee biyya bulchuu kan danda'u araarri yoo jiraate waraansi yoo dhibedha. Kanaaf fedhii isaaniiti jedhee na yaada garuu kun dhiibbaa biyya diidaadhaan dhufe malee fedhii wayyaanees haa ta'u fedhii mootummaa Itoophiyaatiin hin dhufne akka hubannutti yeroo dheeraaf dhiibbaan karaa gamaaf gamana jiraachaa ture. Dhimma walitti bu'iinsaa kanarratti biyyoottan alaa yookaan hawaasni addunyaa itti dhimmatee itti dhama'aa jira. Maaliif xiyyeeffannaa guddaa itti kennamuu barbaachise? Fedhiin intarastiin biyyoota kana keessa hin jira kun beekamaadha. Maaliif Itoophiyaan yeroo dheeraa fi isheen firooma warra Westii kana duukaa qabdu waggaa dhibboota baay'eedhaaf kan deemedha. Gaafa Afrikaa kana keessatti biyya calaqqistuu, biyya humna qabdu, biyya naannoo ishee ajajju, biyya deeggartuu warra Westii taateeti jiraachaa turteetti. Isaaniif ulee taateeti jiraachaa turteetti. Keessumaa zamana terroristii kana keessatti Itoophiyaan Horn of Afrikaatti warra terroristii jedhaman Al-Shabaab faatiini naannoo Somaalee kanatti naannoo Yemen kanatti akka malee keessatti qooda fudhattee namoota ishee du'aaf saaxiltee fedhii mootummaa Ameerikaa haa ta'u kan Awurooppaa eegsisaa turteetti. Ammoo karaa kaanis immoo humanitarian concernis qabu. Jarri kuni uummata guddate'a human rights irratti stability addunyaa irratti warra yaadanidha. Amma uummata bicuu uummata Itoophiyaa bulchaa ture tokkotu uummata bicuutu jireenyaaf dhabamumsa hedduu jira. Kuni gara jenosaadiitti dhaquu danda'a jedhanii waan sodaataniif ammas utuu isaan ta'anii ilaalanii Rwaandaan lammataa dhalachuu isaaf hin qabu kan jedhurraa nuti irratti bobba'u jedhee yaadan. Ijoowwan dubbii gareewwan lamman qabatanii dhiyaachuu danda'an yookiin itti cichan maal fa'a ta'uu danda'u? Fedhii isaan lamaanii haa ilaallu jenni fedhii isaanii reelii waliin argatu. Waliin argatu fedhiin isaanii hundumtuu ekstiriimiidha jechuu kan jedheen. Mootummaan Itoophiyaa wayyaaniin qawwee isaa lafa kaa'ee mootummaa Itoophiyaa ta'uusaa beekee gaaffii siyaasaa qabu hundumaa ofirraa harka gatee nagaadhaan akkamitti akka jiraatan irratti yoo dubbatanii isa sana nagaa sana laachuudhaaf lubbuu isaaniif amnestii laachuudhaaf hin dandeenyaa kan jedhu akkasii isaan dubbatan mootummaan Itoophiyaa. Warri wayyaanis immoo mootummaa isaan kan isaan gaafatanii territoriin Tigraay inni durii inni waraansi kun tun dhalatiin dura kan jiru sun akka jirutti nuuf beekamuusaaf qaba. TPLF mootummaa Tigraay ta'uusaa fedhii uummata Oromoo tajaajilu kan ta'uusaa the only representative akka ta'e nuuf haa beekamu. Fedhii uummata Tigraay. Fedhii uummata Tigraay. Security ummata Tigraayidhaaf
nu gaarantiini kun nuuf beekamusaaf qaba. Waraansa kana keessa kan gale kan akka humna EPLF kun sovereignty biyya sanaa kan tuqu ta'uu qofaatu hin taane diinummaa uummata Tigraay fi Eertiraa gidduutti uume balaa guddaa akka uummata Tigraay irratti hanga waan goosisee fi kun kondishinii tokko malee kana keessa bahuutu isaaniif qaba kan jedhu gaaffii akkasii cimaa isaan walirratti gaafatanii jecha. Isa akkasii kanarratti walii galuun baay'ee ulfaataadha. Dura kana utuu kana biran gahin walirratti amantaa araarri kuni really araara haqa fidu lamaanuu suusan akkasaan walii galan kan godhu ta'uusaadhaaf tarkaanfiidhaan adeemamuusaaf qaba jedhanii warri yaadanii warra akka AU jechaadha. Gaaffinni duraan isaan gaafatan hostility cessation kan jedhan yookiinis immoo ceasefire jechaan qawwee dhuka'uu dhaabbachuu. Qawwee dhuka'uu dhaabbachuu akka diinaatti wal balaaleffachuu propagaandaa walirratti oofuu dhaabuu humni biyya diidaa inni akka EPLF jiraachuun sun immediately akka humna sadaffaatti biyya tokko keessa dhimma biyya tokko keessa galee waraansa oofuu waan satti hin jirreef biyyatti galuu kan jedhamanii sanarratti dabalatee immoo transitional security agreement kan jedhamu yookiinis immoo gara araara sakaanitti hiikasa hundee qabu rakkoo hundee sana hiikuudhaaf kan nama geessisu transitional security agreement tokko jiraachuusaaf qaba. Jechaan amma sanaatti nagaa walitti bu'umsa akka dhumne nagaan eegu humni tokko minaalbaatti seenuusaaf qaba. Akka United Nations security force tokko jecha yookiinis immoo han AU's ta'uu danda'a African Unionis ta'uu danda'a. Kun security agreement qaba kan jedhu kanarratti jalqabuu danda'ama. Walgahii kanarraa waa lamatu eegamuu danda'a. Waliigalteedhaan xumuruudhaa fi waliigaltee malee addaan bahuu. Dhimma kana ilaalchisee waa'ee ittuu ta'ee wayyaa jedhu irratti Dr. Alamaayyoon yaada xumuraa qabu. Araarri hogguu jedhamu kompromaayiziidha. Kompromaayiziin kan laatanii kan fudhatanidha. Tokkummaa biyyaa tiksituun gam tokko qofaa yoo ta'e biyyi sun biyya ta'uu hin dandeessu. Hundumtuu tiksituu ta'uusaaf qaba. Kanaaf hogguun kana ilaalu kan nama baasu qawweetu hin ta'in waliin dubbachuudha kan jedhu. Dr. Alamaayyoo maqaa hordoftoota keenyaatiin ni galateeffanna. Bineetii jirra. Akkuma gama Dr. Alamaayyoo irraa hayyuu Oromoo keessaa nama tokko Dr. Alamaayoon VOA'dhaatu gaaffii deebii wajjin godhe akka inni tilmaametti fedhiin warra TPLF fi fedhiin Abiy Ahmed garaagarummaa hedduu qaba. Mootummaan Itoophiyaadhaa yookaan mootummaan Abiy Ahmed wanti isaanirraa inni barbaadu qawwee akka jiranitti lafa naqu. Baartii siyaasaa tahee jiraachuu irraanfachuu nagayaan jiraachuu qofa nagaya kananee fi akka jiraatan godhuudha. Warri TPLF ammoo kan barbaadanii TPLF tagaafa chaartaraa Karraayyaa fi Azaboodhaa fi Humaraadhaa fi maali naannoo Walqaayitii fi hunda if keessaa qabdu suni nu harka deebi'u uummata Tigraayiif nu malee rabbi gaditti nu qofaat jiraaf. Kana mootummaan nu amanu qaba. Sani jechuun gama kana daddafagoo jiran fakkaata. Mootummaanis nama Tigraay inni bulcha jiru mootummaan qopheessee jira. Mootummaan inuma waltajjii dheengadda jijjigatti gaggeeffamte baartiin bilchiginaa achitti gaggeeffate inuma nama Tigraay bulchu tolchanii jiranii waan jedhuutu jira. Warra TPLF goblaan hedduu irraa cirame. Isaan gaa dogoggorri isaanii duraan oolaa yookaan loltoota bilisummaa Oromoodhaa akka gaariitti hidhachiisanii if waliin hiriirsanii sadarkaa isaan itti guddatan kanatti ol baasuu dadhabuun isaanii ammallee humna isaanii laafaa taasiseeti jira. Warri mootummaa Itoophiyaadhaa gama lola achiin Eritiriyaan waraanatti kananii achiin asbanee asiin isaanis gara qobbootiin alamaattaan Afarillee kaasanii Amarillee kaasanii gara Maqaleedhaa deemaa jiran kuni
warri gamtaa Afrikaadhaa akka isaan yaadaa jiranii mootummaan Itoophiyaa dubbuma kanaahu haqqan qaalee fixuudhaaf daddaffiidhaan magaalota je'ee dhaatichaa ol kana ganamuu Maqaleen qabadhaa, Marreen qabadhaa, Aksuumiin qabadhaa, nagee eegsisuudhaaf silaa qabatee hundurraa fixee nu gaariidhaa jechaa jiran warri Afrikaadhaa. Ammoo warri Ameerikaatis silaa qabatee fixeeni fedhanii garuu hin qabatu ganamuu namuu ajjeesaa oola. Ajjeechaan kuni mootummoota addunyaa kana gurra duuchee jira waan ta'eef mootummaa kana booyyaa dhiiroo tarkaanfii fudhannee biyyuma tanaahu gar tokkotti akkasiin baatu ni goonaahi wanni jiru yaadamaatii jira mootummoota addunyaa biraa hiisii maaliif Abiy Ahmediif waraanni isaa gaafa inni achitti ergu harka ol qaban harka hannatan qawwee takka osoo hin dho'ine bakka takka bakki isaan itti wal lolan hin jiru firraa gaamma xayyaara diroonii fayyadamuu eegalee maaliif akka arraami gaafa adwaallee uummanni kuni uummata dhaqee lolee xaliyaanii cabsachitti gaafa Abiy Ahmed maaliif dhaqanii loluu dhabanii sila Abiy Ahmed kana deebi'ee ilaaluudhaa ture. Ammas deemee waraanni isaa kan Oromiyaa keessa qabu tokko deemee achittis loladhaa hin jiru. Loluu dinnaan poolisiin Oromiyaadhaatii fi humni addaa Oromiyaatii fi federaalaa fi maalii kun hundinuu loluu dinnaan boodara xayyaara kaasuu eegalee. Kuni gamma Abiy Ahmed gara waraanaatiin injifatamaa taheeti jira. Warri TPLFis naannoo isaanii kana dhibbaan dhibbatti ittisanii waraana Abiy Ahmedii fi waraana Eertiraa irraa ittisuu hin dandeenye waraanni Itoophiyaati waraanni Abiy Ahmed Tigraay cinaa dhuunfataniiti jiranii. Kuni fuula addunyaa duratti ummata waliin moohanne ummata waliif hin moohamne ka ganamuu walum ajjeesu kuni lolli kun deemee sadarkaa Rwandaan itti nama miliyoona dilasan itti walirraa fitte dhaquudhaaf deemaa waan juutu addunyaa yaaddeessaa jira. Saniifuu garaagarummaa gama isaan lameen jidduu jiru kana akkamitti xiqqeessanii akka wanta kan as bahan godhuudhaaf jiraatanii wanti beekamu amma dura hin jiru. Mariin isaanii hongaa arra gaafa 25 eegalamee hamma 30tti deema jedhameeti jira. Hammanatti ibsi miidiyaaleen kanam tokkolleen kan hin jirre ta'uu addeeffameeti jira. Marii kanarratti pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataadhaa fi akkasuma Obasanjoodhaa fi itti aantuu mootummaa South Afrikaadhaatu marii kana gaggeessaa jira. Deeggarsa warri Ameerikaadhaatis marii kanarratti waan silaa baafamu baajata silaa godhamu hunda warra Ameerikaadhaatu baasaa jira. Wanti isaan kana godhadhaaf jiranii fi Itoophiyaa keessatti deebi'uu barbaadan. Itoophiyaan akka hin diigamne osoo isin hin diigamne biyya nagee qabdutti deebi'anii Chaayinaa xiqqoon achi keessaa baasuu barbaadanii kun egaa mootummaa Itoophiyaanis Chaayinaa irraa bakka garii fuutee warra Ameerikaadhaatiif kannaa jiraachuu amduratti isinii gabaaseetiin jira. Inni gamma lola TPLF jidduu deemaa jiruu fi lola mootummaa Itoophiyaa jidduu deemaa jiru isa kana fakkaata. Inni biraa wanni ani hubachiisuu barbaadu mootummaan Itoophiyaadha naannoo baha Oromiyaa kanatti dhugatti xiyyeeffannaa kennitee uummata kana ani hin beekne akka isaan deeganii rakkatanii biyya gallaksanii deeman godhuu barbaada. Amma waggaa afran kana durii gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa Mallas Zeenaawiidha uummanni dhuguma biyya guutuu gallaksee baqaan biyyoota ambaa kana guututti guutee jira. Waggaa afran kana namni biyya hin baanuu rakkoon fedhanuu haa mudattuu maaliif wanni gaafa san biyyaa baaniif jaarmeenii siyaasaa isaan itti amanan kan isaan reebamaniif isaan dura biyyaa ba'e isaan dura jaarmeenii siyaasaadha kasra uummanni itti amanu isa jecha manaa bahan hidhatan leenjifaman diina waraanan diina wajjin qabsaawan isaan dura biyyaa ba'e. Sandura Mongushoodhaan bahee saniif gaafa uummannis baqachuu mudate waggaa 27 guutuu uummanni osoo baqatu kan galaana dhume kan Saharaa Yamanii fi Suudii jidduu dhume kan Saharaa Liibiyaa fi Sudaan jidduu dhume kan Saharaa Masrii fi Israa'eel jidduu dhume namni turaaf ta'e waggaa 30 kana. Amma gaa biyyatti deebiin eega dhuftee uummanni kalaas gulii hin baqannu jee jira. Amma wanni OBD waraaf hin ta'in uummanni baha Oromiyaadhaati fi uummanni karaa kibba baha Oromiyaa kuni hin baqannu jedhanii biyyuma isaanii taa'uun kuni mootummaa kanaaf hin taane na fakkaata. Shimallis Abdiisaa amma kadheenga dachi dhaabbatee achi fokkoru sanii maqaa islaamaa baaftan jee fokkoru sanii mee guyyaa tokko hawaasa baha Oromiyaadhaatti miidhamee beelaan miidhamee jiru gammoojjii Baalee keessatti miidhamee jiru kana deeggarsaan dhaqee isaa deeggarsa uummata sanii biraafsu agarree
Gaafa moona no amara wata maala qonyere gurate kasi chahada ke maala kam miliyon hangana kanneen gurroon dhukkubsite. Saniifu waan gari ol fuudhanii dubbachuun gaarii ta'e jechuudha qalleefna. Amma jimaa Bahoromiyaa wani isin qabdu tokko illee hin jiru. Itoophiyaadhaaf galiin isin galchitu immoo naannolee hundarraa bahii Oromiyaadhaa takkaffaan jimaadhaan kuduraa fi muduraa naannoon oomishtu naannoon doolaara guyyatti Itoophiyaadhaaf galchitu naannoo tana. Kaanii jimaa isaan Somaaliyaa gurguratan kana gatiitti dabalanii Somaaliin akka jimaadhaaf dugodhanii booda iyyinee yaallatti jimaan Somaalii sana akka deebi'uuf goone jimaan Somaalilaandiidhaati. Deebi'anii ammas guyyaa lamee kana Jabuuti irraa jimaa dhaabanii jiranii meelaan waan si ajaa'ibu waan fukkota osoo dirreedha waan teenyaa lafa abbaa keenyaati lafa akaakayyoo keenyaati jechaa jirru lafa jala Somaaliidhaaf kananii ashuura achitti isa eegate jimaan achitti namni turaaf taharaa jira. Kaan jimaa Finfinneedhaa fi Adaamaa deemu mataharaa fi walancitii jidduudhatti ashuura dhaabanii jimaan irraa haala turaaf ta'e achittis. Yaani amma gaa wanna takkitti hawaasni ittiin jiraatu kuduraa fi muduraa kanaan hawaasa beeleessanii hawaasa ififuu beelee hawaasa namni miliyoona 3 qumbiidhatti gola odaadhatti mayyuu muluqqeetti fadisitti naannoo gammoojjii Oromiyaan qabdu kana hundatti hawaasni beelaan turaaf tahaa jiru ka horiin gaalli re'een loon inni qabu guutumaan guututti harkaa dhumee namni turaaf tahaa jiru haga xiqqashaa mooraa fi gugutti jimaa fi kuduraa haftee ka'ififuu eela mitira 70 keessa bishaan nam 10 wal jalaa tohaadhaa kunuunsaa asiin gaanii gurgurachuudhaaf guyyaa magaalatti hin deeman ashuuraan gubbaa dhaabbatanii nama ashuuraan kafile jimaa isaa fudhanii akka wannaatti harkaa facaasaa jiranii kun egaa xiyyeeffannaa addaatiitu hawaasa kanarratti deemaadhaa jira. Waan kana dhaabuu akka qaban kanaan dhaamaaf maaliif hawaasni keenya irra rakkoon isa harkaa qabdu baaletti gammoojjii baalee keessatti uummanni lafa isaanirraa qabeenya isaanirraa 1217 waraana Abdiilleedhaati waraana Timbeelleef hin buqqa'ee obbidiyoon sodaadhaaf uummanni kun bakka irraa buqqa'anitti haa deebi'an jettee mootummaa Somaaliidhaan gaafan mootummaa naannoo Somaalii mootummaa Jinniisa. Warra asiin buqqa'ee kaan mataharaa kaan garba gurraacha kaan maalii geessanii qubsisan kana qorqorroo uummanni maallaqa isaatiin miliyoona meeqaan baasee jaareef obbidiyoon dhaabbataan gubbaa gurgurateeti uummata ala gayyaafti. Gurgurattee manneen garba gurraacha naannoo caaltuu isaanii hooggantutti manneen 1000 meeqa ka Oromoon maallaqa isaatiin hawaasa buqqee kanaaf jaaree irra gurguratan. Sun hundi hafee amma hagumaa bahaa Oromiyaatti hafee warreen guyyaadhaan barama jimaan yookaan kuduraan dinnichaan shunkurtaan salaxaan maaliin kuni bishaanii fi lafaatiin isaan ittiin jiraachisaa jiran waluun bitu waluun madaalu. Bikeen yookaan madaafaraan xaa'uun baanan kan isaan itti facaasanii fi lafaatiin isaan waluun madaalu yoo fi maallaqa sallagame waan isaan itti baasaniitu irra guddaa. Akkasumaanuu haa jiraannu lubbuudhaan hin duun jedhanii gaafa jimaadhaas maallaqa meeqasitti baasanii eela meeqa qotanii bishaan obaasanii kunuunsanii isaan magaalatti geeffachuudhaaf deeman harka qabee maqaa ashuuraatiin ashuura haganaa kabaltaman ashuura humna isaaniitti olii yookaan kan harka fuudhee jimaa akkasitti harka balleessaadhaa jira. Maabara hundee lammii jedhamu warri naannoo Somaaliirraa naannoo Baha Oromiyaarraa Abdiillee fi Tigireen buqqaaftee nama 81 ijaarratan obbidiyoon nama taayee shifarraa nama jedhamu keessa galfattee namni suni uummata sun achirraa yaasee dhabamsiisee kan poolisiidhaan qaqqabee hidhaan hidhee maallaqa sun akka fedhate ittiin taphachaa jira. Himannaadhaaf caffee Oromiyaatiin bakka dhaqeen hin qaban uummanni kun namni jalaa dhagahu hin jiru. Akkasiin deebi'anii jimaa isaanii hoggaa isaan naggaadonni uummata kanarraa bitee dirree dhawaatii fi Jabuutii deemu dhangaa godhatti ashuura dhaabanii fi kaasiin gara Finfinneedhaatii fi gara Adaamaadhaa deemu walancittiidhaa fi mataharaa jidduudhatti fattashaa dhaabanii fi uummata bifa kanaan rakkaadhaa jiranii jechaadha. Daawwattoota keenya waniin arraabsinee dhiyeessee kan fakkaataa qophii akkanaatiin guyyaa biraa hamma walitti deebinutti nagaan nu turan afeerraa keenya qophii kana qindeessee dhiyeessuudhaan kan isin waliin ture ana Abdulaam Suuteedhaati.
like, share, subscribe waliif godhu hin dagatinaa jechuudhaaniin gabaasa xiqqaa biyya Saudi Arabiyaa irraa nu dhaqqabe tokko isinii gabaasuudhaan barbaada. Amma durattis telefoonaan naannoo Riyaad magaalaa Kharjiitti dubartoota nama 600 telefoonaan dubbifne isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Achitti uummanni keenya ammallee hidhaa keessatti akkasumatti kuufamanii jiranii mootummaan Itoophiyaadhaa allolatti jira isin hin galchuu jeeni waan jiruuf ammallee nama ganda keessa deemanii nama qaqqabu nama tokko qabanii bakka osoo mana hidhaadhaan geeffanne kumjaa irraa guurachaa jiran kumjaa fiti si gallakkifnaa kumjaa fiti si inni waan dubbiin maal taate mannummaan hidhaadhaatu poolisiin nama magaalaa keessa deemee wali guuree manneen hidhaa geeffatee osoo mana hidhaa guddaatti hin dabarsine duratti yoo fira qabate telefoona dhawadhu kumjaa fidanii si haa baasanii kumjaa fidanii si haa baasanii jechuudhaani nama keenya jiruu nama du'ee olii ta nama jiruu gadii biyya san keessatti jiraachisaadha jiranii ammaas wanni hundarra hamaadha namoonnummaan keenya keessattuu ijoolleen minibaas qabdu. Nama isaan qaqqabanii dirree takkatti wali qaban kana fe'atee bakka poolisii warri geessaa fi jiru warri poolisii irraa maallaqa fudhatu warri ammaas ganda keessa deemee kun mana kana warra waraqaan qabne jira asumaarra jira jee nama tilmaamaa jiru yoo loomatee nyakkate yoo adabadhaa jennaan adabadhaa wanni kuni bakka namni fi itti wal sattarutti jiruu hamtuu san keessatti diinaaf wal kannanii maallaqaan akka namni